Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoonni chaanaalii Ahlan Tube guyyaa har'aa mata duree tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Mata durechis akkaataa youtubii chaanaalii keessan guyyaa guyyaan subscriberii 50 fi isaa ol argachuu dandeessan, akkasumas view fi akkasumas like karaa ittiin argachuu dandeessan guyyaa guyyaarraa 50 fi isaa ol akkaataa itti argachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Karaalee hedduun waan jiruuf har'a karaa tokkittiin isin agarsiisa. Isa kaan yeroo biraa isinitti agarsiisuu nan danda'a jechuudha. Subscriberii 50 fi isaa ol argachuuf applicationii kana isin barbaachisaa jechuudha. channel applicationii jedhu kana. Applicationii kana karaa Telegramiitiin, toora Telegramiitiin linkii isaa descriptionii jala isiniif kaa'a. Telegramii irra seentanii buufachuu dandeessu jechuudha. Jalqaba applicationii kanarra ni gallaa jechuudha. An banadhee waan hin qabuuf amma akkaatuma itti banan bicha isin agarsiiseen irraa ba'a. Kan banamaan isinitti agarsiisa. Jalqaba sirra ni seentu jechuudha. Sign in kan jedhu tuttuu akkaawuntii keessan isin gaafataa, obsaan bicuutiin eegdu. Namoonni chaanaalii keenya subscribe hin godhanne subscribe gochuun akka nu hordoftan kabajaan isin gaafanna. Akkaawuntii keessan keessaa kan barbaadan keessaa filachuu dandeessu jechuudha. Itti gootanii xiqqoo si eegdu. An amma kan baname waan hin qabuuf banamaa isaarra galeen isin agarsiisa. Ni turkiidha waan ta'eef xiqqoo si eegna. Kan banameen isin agarsiisaa jira jechuudha. Amma kan lafaa kaasee banamaa osoo hin ta'in kan banamee itti fayyadamaa jiru jechuudha. Lafaa kaasanii banuuf akka amma isin agarsiisetti akkaawuntii keessan itti naquu malee waa tokko waan isin rakkisuu hin qabu jechuudha. Haala kanaan isinii fida jechuudha. Amma argachuudhaaf karaa itti like, subscribe, view argachuu dandeessan kana tuqxu jechuudha. Subscribe kan jedhu kana tuqxu. Subscribe kan jedhu kana tuqtanii sekoondii 60 waan isinii kenneef, sekoondiin 60 kun kooyinii 210 isiniif kenna jechuudha. Sekoondii 60 kana eegdanii irraa baatu jechuudha. Obsaan na eegaa amma ni dhumutti isin agarsiisa. Yeroo biraatti jechuudha, yoo Rabbi na gargaaree akkaataa applicationii tokko malee karaa Googleetiin guyyaa guyyaan subscriberii 10 20 30 akkaataa isin dandeessaniin, akkaataa isin barbaachisuun akkaataa itti argachuu dandeessan yeroo biraatti isin nin agarsiisa jechuudha. Kun amma kun sekoondii 15tti galeera jechuudha. Chaanaalii keenya Ahlan Tubein subscribe gochuu hin irraanfatina. Dhumeera jechuudha. Amma return app kan jedhu kana tuqnaa jechuudha. Amma kooyinii 6,325 qabaa jechuudha. 6,325 as keessa seennaa jechuudha. Erga as keessa seenneen booda kun amma kanan duraan hojjetadhee qabudha. Subscriberii 40 50 naa kennanii jiru jechuudha. Sagara gadii kanarratti immoo 10 naa kennanii jiru jechuudha. Namoota subscribe godhan akkaataa itti ilaaluu dandeessanus kana tuqxu jechuudha. Namoonni warreen gadii kun warroota chaanaalii koo guyyaa har'aa subscribe godhaniidha jechuudha. Kan biraa dabalachuudhaaf pilaasii mallattoo ida'uu kana tuqxu jechuudha. Get subscriber and like for your channel. Subscriberii argachuudhaaf jechuudha. Like wajjin ni tuqxu. Enter video link bakka jedhu kana
kanatti liinkii viidiyoo keessanii galchitu jechuudha. Koopii godhattanii liinkii viidiyoo keessanii paste gootu. Add kan jedhu tuqxu jechuudha. Amma isii kana ni tuqxu. Number of subscriber kan jedhu 10 jechuudha. 20 godhachuu dandeessu, 30 amma 100tti godhachuu dandeessu, amma 1000tti godhachuu dandeessu jechuudha. An amma 20 godhaa. Coiniin koo 6,325 waan ta'eef subscriberii 20 fi laayikii 20 akkasumas viewii 20 argachuuf coinii 6,000 isin gaafata jechuudha. Coinii 6,000. Coinicha idaachuuf coinicha karaa ittiin argachuu dandeessanus isinitti agarsiisa. Dan kan jedhu kana tuqnaa jechuudha. Accept. Erga tuqnee jechuudha. Amma 0 dhala. 0 takka jedhee gaafa fuulii ta'ee fuul jedhee fida jechuudha. Subscriberii 20 akkasumas viewii laayikii argattu jechuudha. Akkaataan itti hojjetachuu dandeessan fakkeenyaaf laayikii kana ni tuqtu jechuudha. Laayik kan jedhu kana yeroo tuqtan sekoondiin 60 kun gaafa dhume jechuudha. Coinii 130tu isiniif kennama. Sekoondichi amma dhumutti obsaan eegnaa jechuudha. Kutaa itti aanutti akkaataa gabaabinaan karaa Googleetiin appilikeeshinii tokko osoo hin fayyadamin subscriberii 10, 20, 30 argachuu dandeessan isinitti agarsiisna jechuudha. Amma qophichaan walitti deebinutti chaanaalii keenya subscribe, share gochuun qophii keenya hordofaa. Dhumaa jira jechuudha sekoondiin kun. Amma baakii goonaa yookiin return app kan jedhu tuqna. Amma coiniin koo 455tti naa ida'ameera jechuudha. 130tti dabalame. Asiinis argachuu dandeessu view kan jedhu kana itti gootanii jechuudha. Viidiyoo kana daawwachuudhaan coinii 48 argattu jechuudha. View as keessas subscribe kan jedhu kana keessa osoo seentanii irra danuu argachuu dandeessu. An amma fixeera waan hin ta'eef jechuudha. Naaf fidaa hin jiru. Haala kanaan subscriberiin 20 daqiiqaa walakkaa isaatii keessatti isiniif guuta jechuudha. Akkasumas viewii argachuu yoo barbaaddan get view for your video. Viewii 50 jechuudha. Viewii 50 coinii 3,000 argachuu dandeessu. Haala kanaan jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Qophii keenya ammaaf asumatti xumurraa. Yeroo biraa hanga walitti deebinutti. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.